أهلا أهلا وسهلا كبجنتوتا داوتوتا مبيشو يقامو مبارك مسمى أكم جرتو نغا كيساني نغا داداني أكما سنتاني نندم كيساني يو لايكي تكون دغتنا شير يوجن شير gochuun beektan waan ta'eef like godha ergaa gabaabaa namaaf illee barnoota ta'uun qabadhee dhufe yeroo illee sinjalaan fudhu yookiin deeqaa kudhanii yookiin deeqaa kudha shan caalaa yeroo keessan illee fudhu kanaaf gara ergaa kootittani darbaa jechuudha. Ergaan koo nama hunda fayyada. Ergaan kiyyaa nama hunda fayyada waan ta'eef hundumti keessan iyyuu ergaa koo kanarraa waa barattu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Jirra jirtu obboleewwan biyya duniyaa irratti argamtanu baga jiraattanii baga nagaa taatanii. Obboleewwan koo akkuma beekamu miidiyaa kanarratti egaa warri miidiyaa irratti na beektanu miidiyaa kanarratti wamadanuu dubbataa oollaa wamadanuu godhaa oollaa haa ta'u malee dogoggorris waanuma jiru kanaaf waa tokkotu na dhibee naan hadhaa barnoota sinii taa'ee qabadhee dhufe. Innis waa'ee gurbichaatu na qaqqabe waa'ee gurbicha isaa leencitti dhufe nyaate jedhan sana dhimmichi dhimma suuraa kanaan wal ilaallata. Suuraa itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa naannoo Walloo namicha kanaan wal ilaallata. Dhimmi koo hadhaa jechuudha. Dubbiin akkasii yaa biyyaa namichatu qoosicha irraan kaasu qubna garan dubbadha dura. Bara 1980 keessaa obboleessi koo tokko hangaftii hunda keenya biyya keessatti yeroo adda bilisummaa Oromoo naannoo Guumaatti naannoo Guumaa keessatti socho'aa ture sana keessatti obboleessi koo hangaftis akkuma nama tokko sana keessatti hirmaatee wareegama gaafa Dagaadeenoo du'u Dagaadhaan saahiba rabbi isaa badhiisu Dagaadhaafis isaafis Dagaadhaan baay'ee walitti dhiyaatu warra lubbuun jiran yoo waamne rakkoodha waan ta'eef warra lubbuun hin jirreetiyyuu yoo waamanis namni waatti godhu hin jiru. Dagaadeenoo warri beektanu obboleessi keenya hangaftii Dagaadeenoo wajjiniin saahiba gaafa du'anullee bakka tokkotti shahiidanii bakka tokkotti du'anii akka carraa ta'ee Dagaadeenoo leenca nama jabaadha. Baatamee dhufee lafa gabaa gaattiraa keessatti Ororoo jalatti agarsiifamaa ture. Dagaan du'eera harka kennaa jennaan uummanni lakkii hin kenninu jedhe yeroo sana jechuudha. Dagaan du'eera harka kennaa jennaan hin kenninu jedhee dide amanuu didennaan jedhumti wayyaaneen baachisanii dhufanii janaazaa isaa lafa gabaa Ororoo jala kaa'anii uummanni itti yaa'ee dhaqee ijaan argee kee amanee takka falmaa dhaqee harka kennate jechuudha. Maaliifan kana kaase inni du'eera. Yeroodhuma sana keessa maatiin taaziyaa ta'anii obboleessa koo sanaaf taaziyaa teenyaan jalattii wayyaanee jedhamtu kun wanta balaaleffadhu inni guddaan iccitiin koo taaziyaa abbaan koo haati koo firaa wajjin ollaa wajjin taaziyaa ta'anii jennaan taaziyaadhuma kan maalii teessu shiftaadhaa jettee haadha koo lafatti dhiitte wayyaaneen lafarraa harkifte harka qabdee jechuudha. Amma bakka dhugaa jirti haati koo nama du'e jiruun sobanu waan haa godhaaf himitiyan waan ta'e himachuun nu fe'an. Sana booda haadha koo lafarraa harkiftee namoonni beekanu maanguddoonni yoo dhiqqa Saawud Arabiyaa keessa jiraatan tarii hin beeku ta'a seenaa kana wallaalchiin qabu magaalaa walakkaa dhamanni keenya. Sana booddee dhagahaa guddanne akka wayyaanonni haadha koo lafarraa harkisanii rukutanii obboleessi keenya hangafti du'e jennaan lafarraa harkifamte taaziyaa taa'uu dhawwamte dhagahaan guddadhe waan ta'eef balaaleffataan guddadhe yeroodhuma sana immoo obboleessa koo tokko xiqqoodhuma fudhattee baddee kan jedhu wayii dhagahaa guddadhe. Sana booda feesbuukiin koos dur xiqqoodha yeroo jedhe keenya barbaadaa jedhan nutti maxxansaan ture irra deddeebi'ee warra argitaniittu. Sana booda obboleessi koo hangafti koo bade kuni maqaan isaa Safaahuddiin Musammaa Yaasiin jedhama. Obboleessa koo haadhaaf abbaatii turuudha. Erga badee yeroodhuma sana gaa yeroodhuma obboleessi koo du'u sana badee jara fudhatanii deemanii kan jedhu dhagahaa guddadhe.
سنبودا كجراتي سوراسا تشيتا ويمت أنساتوري أما وجل بربادي النبي إسني فمت أنسافيدي كنا كيسا مهودي كارغا من بيكو أما ميديان كوس قدتي روانتي فهندم تكيسانيو شير ناقوداتي غير هندا لايك ناقودا سوراسا كابو چوكوتي هاتكو سبانكوس بيا آكرا ديمانيرو بدا جنكا مني بربادا تراني نمبيكا أما تقرأ تدين تيتي هاتكو بكي سينا تيم بربان ننجرو جاتشودا سنبودا obboleessiko kun dhabame utuu gaafattu yaa rabbi yoo jira sana agarsiisuu didde jedhu jedhamaati yeroo taanii dubbatan yoo jira sa nan agarsiifne ta'e du'eera isaallee na dhageessisi yaa rabbi bakka qabatamaadha jedhu maaliif du'eera jennee garaa muranne teenyaa jedhu utuu akkas hoggame galaala utuu akkas dhama hanuu utuu akkas bo'anuu jogoo duratti utuu bo'anuu guddadhe anaadhaaf abbaa koo biratti sanaaf naguba jechuudha wayyaanee yeroo jedhame diina kooti kanaafan diina dhuunfaati kanaafan jedhaan anarras rakkoon ga'e hin jira dhiisaa kan koo an haadha kootti namnatti dhufee diina kooti haadha koo tokkittiidhaan namnatti dhufee diina kooti kanaafani sini galee haadha kee inni jedhamu komentii jalattis wanta nama gaggeessu jalqabe iyyuu haadha waa'ee haadha irratti jechuudha sana booddee akkasiin an kotaamaa guddadhe jechuudha wayyaaneen diina kan ta'e diina koo obboleessa koo galaafatee kee taasisaa obboleessa kooti haadha koo dhawwee gadda sana irratti immoo haadha koo harka qabee lafa irra gatii harkisee jennaan shiftaa laftaa ziyaatee sugati jedhennaan anaaf kanaafan diineffadhee qabe balaala iccitii sana seettee maas sana keessa sana booda obboleessi koo kun erga badee bakka meeqa dhaqanii dhabaniiru miti nus waa tokko gochuu hin dandeenyu inni sana miidiyaanis nus miidiyaa Afrikaan qabnu Safaawuddiin Musammaa Yaasiin jedhama badee afee jala fudhatee deemee jedhama jala fudhatee deemee kana ergan waa'ii nadhii gammadaa namoota tokko fudhatanii balleessan jedhameeniyyi shakke malee maalitti kun nama fudhatanii deemanii jedhaa tureen sana booda harargee keessatti argame bakka akkasitti argame bakka akkasitti arge namni jedhee jara keenya waswaasaa jarri akka dhaga'aniin waan qaba walitti qabatanii dhaqanii barbaadaa turan nu gatanii manatti jechuudha jiraadhuma isaa yaa rabbii nu dhageessisi yoommoo jiraa isaa dhageessin du'eeraa isaatu namarraa hubanne jedhanii bu'aa turan haatiif abbaan koo bakka dhugaa jiru jechuudha wallaahi laazim dhugaatiin itti maayaa biyya sana booddee badee afee jarri keenya situ gaafatanuu bo'anuu du'anii biyya akiraa deemanii jechuudha anaa biyya kana keessa jiru maaliifan kana kaase yoo akka carraa ta'e obboleessi koo kun maqaan isaa Safaawuddiin Musammaa Yaasiin jedhama akka carraa ta'e yoo biyya duniyaarra jiraate yoollee garaa jabaate of dhossee jiraachuu barbaade akka haati isaas abbaan isaas obboleettiin isaas kan inni beeku biyya akiraa deemtee akka jirtu haadha ga'u erga jarri carraa dhabanii ijaanis arguu dhabanii du'uu isaallee dhaga'uu dhabanii akka jarri du'ana dhaga'u jarri taasisaas hin teenye jira isaas hin nageenye akkasiin biyya akiraa deemanii inni immoo yoo akka carraa ta'e garaa jabaatee taa'aa jiraate biyya duniyaarra jiraate akka haati isaas abbaan isaas garaa akiraa deeman obboleettiin isaallee garaa akiraa deemtee jirtu namoota ni beeku keessaa maatii keessaa namni sadi garaa akiraa akka deemanii jiranu akka inni dhagahu yoo hin jirre silaa hin jiru kana wantan kaasee fi gurbaasin amma feesbuuk irratti mubaarik jedhartanu nanaasise na rifachiise yeroo suuricha argu dhugaa an nama na fakkaatu argee hin beeku takka yeroon isa kana argu daa'imummaa kootti isa fakkaata jedhu waan ta'eef tarii isaa laata jedheen rabbi irraa garaa muratan miti gaaf tokko waan inni dhufee wayii na argu wayii natti fakkaata silumayyuu akka carraa ta'e naan booticha argu badaan rifadhee ijoolleen tokko mubaarikii shooppii godhe mee mubaarik shooppii godhe maal jedhanii gadhiisanii badaan intanaa jedhe badaan rifadhe jechuudha kanaafanii suuraa sana maxxansee yoo akka carraa ta'e isa ta'e jedheen kajeelee ture garuu ijoolleen walloo immoo itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa naannoo wallootii itti aanaamu maal wallootii naan jedhanii haa ta'u itti gaafatamaa badhaadhinaatii miti yoo barbaade wayyaanees haa ta'u maalis haa ta'u waan barbaade isaa moggaafatu waan barbaade keessa jiraatu yoo diqqa isin galee yoo diqqa isa ta'e hin beekamu ammayyuu feesbuukii isaa ijoolleen naa erganeen naan keessaan naqee salaamataa jedheedhaanii nan yaalaa jira lakkoofsaas nan barbaadaa jira
namni ol dhossee jiraata nam tokko gara jabeessa abbo nam tokko gara jabeessa of dhossee jiraata kanaaf yoo dikka maqaa jijjiirratee isa ta'e garaan jabaatu kana caala jedhee yaada yoo immoo isan taane viidiyoo kana sheer naa godhaati obboleessa koo maqaan isaa Safaawuddiin Musammaa Yaasin jedhamu yoo akka carraa ta'e biyya duniyaarra jiraate akka inni taasisuma jaraa ta'u silas wanni dubbatan nama harkaa badaa inni kan kootii kun maal ta'e jedha suuraa isaa akkan argeeni nan nahee nan gaddee imimmaan ofii naal ta'e isuma dhugumaa jechuudha sana booddee nan maxxanse boohaatan barreesse maxxanse qubee warra argitan iyyuu qubee sirreessi jedhaa turtani qubee iyyuu sirreessuu hin dandeenyaan bakka nan nuti dogoggoree maxxanse maaliif waan an argee wayii isa wayii natti fakkaata jechuudha ana fakkaata suuraan sun kana hunda kan fide immoo uummanni mochii jala deemtanii gariin na arrabsaa ture gariin hin kolfaa ture gariin komentii irratti inni kun kuulloodha achi fudhadhaa walloo keessaa wanta kanaa dhalateen beeku silumayyuu silaa shakkaa jirraa maal jedhaa turtan kuulloo miti saree ta'e iyyuu as ba'ee ana jedhe anaaf waan guddaadha jechuudha dhiiga kooti lafee kooti anaaf waan guddaadha isinitti immoo hin faradu zanni isinitti hin badu maaliifi qoosaan guddise anatu qoosaa guddise balleessaan ana balleessaa waan kanaatti gaafatamaan ana yeroo hedduu suuraa yeroo maxxansu nan qoosaa ture wallaahi isinitti hin farannean isinittis hin dallannean qoosaa daneessuun macarashaan isaa kana anarraa barnoota argadhaa bakka yaa obboleessu yaa obboleetti anarraa barnoota argadhaa qoosaa qoosuun yeroo danuu hin ta'u qoosaa baay'isuun namni yooti maal goote qoosaadha siin jedha maaliifan jedhee namichatu horii eeggata jedhanii qoosaa wayii jira bara durii horii eega jedhani yeroo horii eegu kana qoosaa jaallata jedhani iyyee ummataan yaa biyyaa na qaqqabaa leenci dhufee na nyaachuu fi horii koollee nyaachuu fi anas horii koos leenca harkaan hambisaa jedhee qoosa yeroo iyyu jechuudha sana booda uummanni dhaqee yeroo gajara qottoo fudhatee dhaqu annan taphataa jira nan qoosaa jira jedha gurbaan kun namni dhiisee deebi'a ammas guyyaa lamaffaa yaa biyyaa na qaqqabaa isa dhugumaan jedhaa jira qoosaa miti rabbii jedhaa na qaqqabaa leencii anas horii koos nyaachuuf na qaqqabaa na hambisaa jedhe ammas uummanni hadha qoosaa miti jedhaa jira tarii dhugaa ta'uu danda'a jedhanii uummanni yaa'anii dhaqani of amansiisanii jechuudha guyyaa lamaffaa yeroo jala dhaqanu ammas gurbaanii hojiin qabdanuu yaa uummataa jedhe namni qoosuu hin danda'u jedhee uummatatti qoose ammas uummanni sun dhiisanii galan sadaffaa irratti suma dhugumaa leencitti dhufe yeroo leencitti dhufu yaa biyyaa rabbii jedhaati na qaqqabaa inna lanaa dhugaadhaa kottaa ija keessanii ilaalaa jedhee iyyee uummanni maal godhe uummanni naannoo hin qoosaa jira qoosaa isaa ta'ee dhiise uummanni gara deemaan illee mucaan iyyaa jiru kun maaliif iyya jedhee birmannaa dhaquu jennaan uummanni naannoo maal jedhan yaa biyyaa laxanii qalbiin cabinaa mucaan hin sobaa jira hin qalladaa jira qoosaa jaallata hin qoosaa jira jedhee uummanni wal dhoowwe jechuudha kanaatti wal deebise silaa kan mucaa kana hambisan wal deebise yaa biyyaatu jedhu horiin isaas hin nyaatame jedhan innis hin nyaatame jedhan isan na qaqqabe gatiin argasii qoosaadhaa suuraa maxxansee footoo kootti shooppii gochisiisee maxxansaa oolu jennaan namni kanaafi shakkee kanaaf na arrabse kanaaf kolfaa ture malee obboleessa kanaa barbaadu dirqama qaba eenyunu meeqan barbaadaa oolaa meeqan namaa iyyaa oolaa aan ummata kanaaf waan hedduu barbaadaan ture nama hedduu badeen barbaadaa ture isinii galee kan koos hin barbaadama garoo qoosaa isin itti fakkaate qoosaa isin itti fakkaatin dhugaa kooti isiniin jechuun dhufee jechuudha qoosaa daneessuun kana keessa barnoota an isinii dabarsu yaa warra calluma jettanii madaamiin shamarranis ta'e dhiiris madaamiin akkana na goote madaamiin akkas na gochuuf maal qoosaa akkasii hin qoosinaa namni isinii hin beeku bor gaafati kaatee madaamiin akkana na ajjeesuuf madaamiin kana na gochuuf madaamiin maal jette bakka komentii ijoollee hojii taphachuudha madaamiin kun kana na gochuuf maal jette qoosaan taane yoo qooste gaafa dhugumatti immoo madaamiin si ajjeesuudha yookiin bilaastii fudhatte yookiin immoo kutaa sitti cufsiiftee rakkoo sirraan ga'uu jette yookiin rakkoo sirraan geesse namni maal jedha in qoosaa jirti ergasuma taphattuudha siin jedha laa miidiyaa irratti taphan guddisinaa anas siin hin jedhe baay'een gaddi hadha ofitti isuma dhugumaa namatti hin faranneen ofittan gaddi kana booda suuraa tokkos ta'e
yoo maaltu dhufe jechuudha. Kan kooti miti tapha akkasiitiif akka lamuu tapha akkasii miidiyaa irratti taphanne na godhe wanti kun barnoota naa ta'e jechuudha. Isinii galee barnoota naa ta'e isiniifis immoo barnoota ta'u bor isinirra goor keessattuu ijoolleen durbaa tokko tokko yeroo waa maxxansitan hadda madaamiin koo kana gootee hadda kana gootee ooltee miistariin koo abbaan manaa madaamii kooti akkana na godhee oolee maal jettanii qoosaa ooltu. Qoosaa hartan kun namni dhufee kolfa. Namni dhufee sin jalatti taphata. Hadda dhufee sin jalatti taphata miti. Bor immoo yoo akka carraa ta'e wanni sin qoosaadhaa jedhan hartan kuni dhugaa ta'e argamee jennaan maxxansitanii ummanni isinii birmachuus hin danda'u. Isinii gadduus hin danda'u. Baraala. Kanaaf qoosaan hin taane miidiyaa irratti kan hin barbaachifne hangara kootiin guyyaa addaati kaasee nama barbaachisu hangara kootiin jechuudha. Suma dhuguma. Namiidhe qoosaanan xabaa bakka biqiluma si bashannanaadhaa sidii maxxansu sun hadha namiidhee naannoo ofirratti argisiisaniin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa sheer walii godhaa. Naa gurbaa kana ammallee lakkoofsa isaan barbaadaa lakkoofsa isaan qabdan naa kennaa bilbileen argaaggataa isiniin jechuufanii galatoomaa ulfaadhaa sheer walii godhaa nagaatti naa oolaa nagaatti naa bulaa.